Ashama akkam nagaa jirtu an abdiidha. Abdii Muktaar Tube irraa akkuma beektan hundi keessanuu challenge tokko jalqabnee jirra. Challenge kanarratti hin qaanfatinaa hin sodaatinaa. Wallee kamiyyuu haa ta'u kan dandeettan of dura kaayaa moobaayila keessan daqiiqaa takka weellisaa nuuf ergaa viidiyoodhaan jechuudha. Daqiiqaa takka. Challenge hin beektan moosin Oromoon waan hundaayyuu hin beeknu jechuu dhiisa. Kunis artiist jajjabeessuudha akkasuma immoo challenge dha. Challenge immoo beekuu qabdan. Dhalaas ta'ee shamarran hundi keessanuu of dura garuu nama hedduutu ergaa jira. Akkas la namni ergaa jiru ammoo akka Oromoon baay'ina qabdu yookaan ammoo YouTube fayyadamtu ammoo namni hedduun ergaan jiru challenge kan dalagaan jiru ammas hedduudha namni viidiyoo gara Telegram fi WhatsApp dhaan nuuf erge hedduudha akkasuma viidiyoon gadhiifame laaltanii tokko hanga sagalii kan qabu fakkeenyaaf kan marsaa tokkoffaaf lamaffaan gadhiifamee jira kanneen laaltanii dhageeffatanii nama isinitti tole filachuu qabdan namoonni nuti marsaa tokkoffaa irratti tokko hanga sadii bayan hundinuu ijoollee biyya kana jiranidha suni ammoo kan ta'e maali filannoo keessaniin waanuma isin filattanii commenti da commenti jalatti filattanii commenti keessan lakkooyne sadarkaa kenneef tokko hanga sadii kanaafuu isinis ammoo kan jaallattan kan isin tole commenti jalatti barreessaa filadha akkuma viidiyoo ilaaltan san commentis barreessaa challenge dalagaa homaa wanti isin qaanfachiisu yookaan wanti sodaatan tokko iyyuu hin jiru welleedha wellee afaan oromootiif dura keettee kan feete waan feete wellisi nuuf ergis niin jenna kanuma isiniif dhaabna akkanumatti itti fufaa qophiin keenya hanga ji'aatti itti fufa sodaatinaa nu wajjin hanga ji'aatti akkanumatti itti fufaa baay'ee sin jaalanna nagaa nuuf ta'a bye bye